Kamantoota daawwattoota chaanalii Aku Ingiliffaa fi Oromic akkam nagaa jirtu baga jiraattan fayyuma keessanii guyyaadhaa kilaasii spoken walitti deebinee jira. Spokenii hadhaa kenna keetti kan barannu taayitiliin kenna maadha describing people. Have you ever described someone about his physical appearance? Nama tokko waa'ee isaa ibsitee beektaa? Haala kamiin ibsina jechuudha. Kanaaf physical appearance keessaa hadha kan irratti haasofnu how to talk about physical appearance. Gubbamsaa qofa ilaaltee akkamitti ibsan. Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel Aku English with Oromic. I'm Aku from School of American English. My dear sisters and brothers, how you guys? How you all doing, man? How's the life? How's everything, man? What's new? What's cracking? What's up? How are you doing? You okay? I hope so. Today, in the will of God, we are going to learn about describing people. This means it's found under the topic of spoken class. In our today's spoken class, in the will of God, we're gonna see about how to describe someone. How to describe the physical appearance of one of your friends or one of your lovers or one of your girlfriend or your boyfriends. Actually, in English language, there are so many various things to describe someone. Yes, in English language, we have enough words, enough expressions, and enough idiomatic expressions are there. Mostly, our today's focus is what? Depending on the appearance of someone. Kamantoota daawwattoota chaanalii Aku Ingiliffaa fi Oromic akkam nagaa jirtu baga jiraattan fayyuma keessanii guyyaadhaa kilaasii spoken walitti deebinee jira. Spokenii hadhaa kenna keetti kan barannu taayitiliin kenna maadha describing people. Have you ever described someone about his physical appearance? Nama tokko waa'ee isaa ibsitee beektaa? Haala kamiin ibsina jechuudha. Kanaaf physical appearance keessaa hadha kan irratti haasofnu how to talk about physical appearance. Gubbamsaa qofa ilaaltee akkamitti ibsuu dandeetta jechuudha. Nama kana baay'inaan bareeduma isaa fi fokkina isaa haala kamiin ibsuu dandeetta. Namni kun hin bareeda yoo jenne maal naan afaan Ingiliffaatiin hin fokkatoo jenne maal jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Kanaaf hanga xumura sagantaa kiyyaatti wajjin turaa yeroo hundayyuu affeeraa kiyyaa. Achi ture garuu immoo thank you say tokko isin jira na wajjin jechuu ni yaatan jechuudha. Innis akkam jedha simple thank you sir. Thank you sir baay'ee salphaa jechuudha. Okay, for furious friend is fought for the phone. For furious friend is fought for the phone. For furious friend is fought for the phone. Samuna kwada. Okay, tokkoffaan appearance yookaan immoo bareedima dubartii takka bareedduu jenne haala kamiin ibsuu dandeenya. Tokkoffaa we can say she is attractive. Baay'ee bareeda jechuudha. She is attractive lady. She is attractive girl jechuudha. Kaitan mo you can say she is good looking. She is good looking. She is good looking girl. She is good looking. Or we can say she is gorgeous. Wow. How beautiful she is. How beautiful she is. Accompanied. Really she is gorgeous. She is gorgeous. Or we can say she is beautiful. Well, actually the word beautiful is very common in English language. Even you had or you know this word is just starting from grade 1. This elementary word is ABC class word is. But instead of beautiful, you can use gorgeous. She is good looking. She is attractive. Stop using just weak words or simple words. Jecha bakka beautiful is bakka beautiful jechota amsitu kana hunda fayyadama jechuudha. Kambramo you can say she is nice looking. You can say what? She is nice looking. She looks like nice. Bareedu fakkaata jechuudha. She is nice looking. Or you can say she is charming. She is charming. Baay'ee bareed. Tamural. She is charming, man. Hin bareeda jechuudha. Ajaa'iba bareeda jechuudha. Or you can say she is an eyeful girl. She is what? She is an eyeful girl. Ejisi na markisa. Nim bareed jechuudha.
jechuun kun marti maal ibsaa bareeduma dubartii takkaa ibsa jechuudha. She is an eyeful girl. Or you can say she is an elegant girl. She is an elegant girl jechuu hin dandeenye jechuudha. Or you can say she is as pretty as picture. Akka fakkiitti bareeddi. She is as pretty as picture. Akka fakkiitti bareeddi jechuudha jennee ibsuu hin dandeenye. Or karaa biraatti we can say she is cute. She is cute. Hin bareeddi. She is cute jennee ibsullee hin dandeenye jechuudha. Or you can say she is striking. She is what? She is striking. She is striking jennee haala kanaan bareeduma dubartii takkaa ibsuu hin dandeenye. Okay. Eega shamara akkanatti ibsine irraa baane booda mee dhiiroo akkam ibsina? Dhiira bareeda tokko haala kamiin ibsuu dandeenya? Whenever you saw one handsome boy. Actually Ingiliffaa keessatti yeroo baay'ee beautifully shamarraniif qofa fayyadamna irra baala jechuudha. Meeshaaf garuu immoo fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. Okay. Handsome dhiiraaf qofa fayyadamna jechuudha. Kanaaf yoo dhiira bareedaa ibsuu barbaanne we can say he is handsome jechuun dandeenya. Very simple words and a common words in English language. We can say he is handsome boy. He is handsome boy. Instead of handsome, we can use he is good looking guy. He is good looking. But handsome good looking jechuun dandeenya. He is good looking guy. He is good looking jechuun dandeenya. Or we can say instead of good looking, we can use what? We can say he is attractive. He is what? He is attractive. Kanaaf ennaan shamara fillee attractive illee jedhama. Good looking illee jedhama. Dhiira fillee attractive illee jedhama. Good looking illee jedhama jechuudha. Kanaaf we have three ways karaa sadii qabna. Tokkoffaan we can say he is good looking, or we can say he is handsome, or we can say he is attractive enne haala kanaan karaa sadii kanaa ibsuu dandeenya jechuudha. Okay. Afaan Islaangitiin we can say dubartii takkaan she is hot jechuun enna she is hardy. She is hardy. She is pretty jechuun enna rakkoon qabu jechuudha. Kaitaan ammoo let's say if one guy or if one lady she's not that much beautiful, she's not that much attractive. She's what? She's a medium. Let's say if you saw someone's she's not, or he is not attractive that much, or she's not attractive that much, and also she's a little bit attractive, or she's not that much ugly. Her physical appearance is medium. Bareeduma nama tokko yoo baay'ee hin fokkanne, yoo marallee hin barenne jiddugaleetti yoo ta'an akkamitti ibsina jechuudha. Fakkeenyaaf isin hin bareeddullee hin fokkatullee maakireenyaanaati jechuun jiddugaleettidha. Okay, she is medium. Jiddugaleetti jechuudha barna afaan Ingiliffaatiin haala kamii ibsina. You see, you can say she is plain looking jechuudha. She is plain looking, or you can say he is plain looking. Okay, expression tokko jechuudha. Karaa biraatti we can say he is average looking. He is what? He is average looking. Or we can say she is average looking. Expression lamfa. Consider form we can express, we can say she is ordinary looking. Or you can say he is ordinary looking. Haala kana nama tokko jiddugaleessummaa isaa ibsuu dandeenya. We can say she is plain looking. Average looking. Or you can say ordinary looking jennee bareeduma jiddugaleessummaa isiisan ibsuu hin dandeenya jechuudha. Alright, kun haala kana ibsa jechuudha. Kan biraa. Dubartii takka yookaan immoo dhiira tokko yoo sirriitti fokkina ishee ibsu barbaadnu haala kamiin ibsina? Baay'ee fokkata jechuudha. Okay? Fakkeenyaaf dhiirri tokko yoo fokkate, we can say he is not handsome jechuu dandeenya, or we can say he is not attractive jechuu dandeenya, he is not good looking jechuu dandeenya. Akkasumas immoo shabara takka yoo baay'ee hin barenne, we can say she is not attractive, or we can say she is unattractive. Okay? She is not good looking, or you can say she is not beautiful jechuu hin dandeenya. Garuu if she is ugly, if she has not good face, okay? As soon as you saw her, she's really ugly, so much ugly. Okay? She doesn't attract you. Even you cannot see her face. She has burning face. Namni tokko fuula fokkataa bareedoo hin qabne yoo ka agartaate akkamitti ibsina? The first one we can say she is ugly. We can say what? She's ugly. Look at that girl. What she looks like, man. She's ugly.
She is ugly. The first one. The next one, you can say she is hideous. Or you can say he is hideous. Okay? She is hideous. Or you can say he is hideous. Or we can say, we can say she is dreadful. She is dreadful. You can say she is what? Dreadful. Or you can say he is dreadful. Achira ka mo yomara meet or bad. Yomara adjust or bad. Baredu masika yoga booste. Boost or bad, you can say, okay, you look like the back of the bus. Or you can say she looks like the back of the horse. Or you can say she looks like the back of the bus. Or you can say, look at man, look at that girl. Look at the way she looks. She looks like the back of the monkey. Bar-ifa so your bad you can say. She looks like what? The back of the horse. She looks like what? She looks like the back of the car. Or she looks like the back of the bus. Maari fennaan konkolaataa duubi isaa awwaara qabaa fokkataa jechuudha. Akkasumas immoo fardi illee jaldeessi illee fuulli isaa duubi isaa fokkataa waan ta'eef fuulli kee duuba waan kanniin fakkaanaan maal ta'uu isaa ibsina? Fokkina ta'uu isaa ibsina jechuudha. That's all. Try to keep in mind. The next one is let's talk about something about the character of the person. Nama tokko mee character isaa ibsuu barbaanne we can say she is egoist. Yoo jechuu barbaanne she is egoist jechuun she is selfish jechuudha, of jaallata jechuudha. Karaa biraatiin immoo you can say she is or he is dishonest. Dishonest jechuun amanamaa kan hin taane jechuudha. Taamaanyi kan hin taane jechuudha. He is dishonest or you can say she is dishonest. Amanamtuu miti, amanamaa miti. Karaa biraatiin you can say she is or he is liar. Inni yookaan immoo isheen maalidha? Kijibdu jechuudha. He is liar. Inni kijiba. She is liar. Nama tokkoon inni kijibaa jechuudha barbaadna he is liar. Yoo ammoo si jechuudha barbaadna qaxxaa you are liar tan ati kijiba jechuudha. You are what? Liar jechuudha. Karaa biraatiin we can say she is nama tokko yoo baay'ee kan haasa'u taate jechuudha. Haasaa kan baatu. Let's say if he talks a lot. Nama tokko baay'ee kan haasa'u taate we can say in Ingiliffaa we can say he is talkative. He is what? He is talkative. Or you can say she is talkative. If she talks a lot, we can say she is talkative. Or he is talkative. Or you can say by another expression, we can say she is chatterbox. She is what? Chatterbox. Laugh. Chatterbox. Or you can say he is chatterbox. Or you can say she is chatterbox. You see guys, or we can say she is licoccus. Or he is licoccus. He is licoccus or she is licoccus means she is a blabbermouth or you can say she is a big mouth. Afaan bal'aa qabda jechuudha. It's dramatic. She is licoccus jechuun isin laaf jechuudha. Waranyaa jechuudha. Haasoftee keessaan xumuramu. Okay. Ooyitee marqaata jechuudha. You can say she is what? She is licoccus. Annee haala kanaan jechoota garagaraa fayyadamnee ibsuu in the so are you licoccus? Are you chatterbox? Are you talkative man? Are you just blabbermouth? Are you big mouse or what? Yeah. Don't be big mouse. Don't be chatterbox. Don't be licoccus man. Hasana about just keep silence. Okay. Kanaaf haala kanaan nama tokko ibsuu hin dandeenya. Karaa biraatiin immoo namni tokko yoo dubbii ofirra hin buufne jechuudha. Nama arraba qaraa jechuudha. Kan arrabi isaa qaraa dubbii sirra kaa'u si dha'uu danda'u yookaan immoo si waan barbaachuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf we can say she is batalax. Batalax jechuun faasii lolaa jechuudha. Okay? Waan tokko ati naanin okay dubbii takka naan isin dabili yookaan immoo deebistee yoo kasi arrabs taate okay arrab isin nama jettu arraba qara qabaatota we can say she is batalax. Or you can say she has or she is sharp tongue. Or you can say she has sharp tongue. Okay, arraba qara qabda jechuudha. Or you can say she is aggressive. She is aggressive jechuun nama sensitive yookaan immoo nama bakka aarii baay'isu yookaan immoo nama uf nyaatu nama uf jibbu jechuudha. We can say don't be aggressive jechuudha. Aggressive hin ta'in jechuudha bakka of jibbaa nama jibbu uf nyaatu jechuudha. Nama nashaata qabna jechuudha. We can say she is aggressive or he is aggressive enne haala kanaan waa'ee nama tokko haasa'uu dandeenya. Kanarraa kaaf immoo karaa ittiin ibsan baay'ee jira. Funduratti kun steepii tokko steepii waa'ee akkaataa namatti ibsan jechuudha.
yeroo biraa immoo jechoota biraatiin yookaan immoo nama biraa amala biraa yookaan immoo physical appearance isaa yookaan immoo karaktera isaa karaa biraatiin yookaan immoo steepii itti yookaan immoo spookii lammaffaa keessatti barannaa. Hadhaaf immoo barumsi isiniif qopheesse isin dhiyeesse waa'ee physical appearance irratti yookaan immoo how to describe people jedhuratti isiniif dhiyaase. Kana fakkaata haala kanaan hiriyoota keessan namoota biroo fokkataallee bareedallee jiddu galeessallee haa ta'uti haala kanaan ibsuu hin dandeettanii. Hadhaaf barumsi kiyya kana fakkaata nagaan naa turaa jechuun yeroo hundayyuu affiraa kiyya thank you study reetan isin jedhe takkitti isin deebi'a. Please try to say after me na duuba jechuu yaala. Okay, here is say that it is said that just you can say for furious friends fought for the fall. For furious friends fought for the fall. For furious friends fought for the fall. For furious friends fought for the phone. For furious friends fought for the phone. Bye.